Guddina chaanaalii keessanii kan ariifachiisu, xinnaa fi guddaa kan isin daawwachiisu, viidiyoo banaanaa yookaan kaartoona afaan Oromootiin irratti hojjechuuf yaala. Kanaafuu viidiyoo kana hamma xumuraatti hogguu ilaaltan adeemsa inni itti hojjetamu ni barta. Adileense baga nagaan dhufte sin jechaadha. Chaanaala Gadaa Oromootu warreen sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaa sin jechaadha. Mee akkam jennee haa beeksifnu viidiyoo kana. Viidiyoo ashaangullitti yookaan kaartoona afaan Oromootti deebisanii hojjechuun kun afaan Oromoo keessatti waan hin barataniif warreen chaanaalota afaan biraatiin hojjetan kanneen afaan Habashaa, Ingiliffaa fi waan garaagaraatiin hedduu waan hojjechaa jiraniif warreen afaan Oromootiin hojjetanis gara ashaangullitti afaan Oromootti deebisuu akka dhufan waamichaa akkam jennee haa goonuuf. Okey Caalaa guddaa galatoomne. Hordoftoota Gadaa Oromootu baga nagaan dhuftan isin jechaadha. Warreen viidiyoo gara kanaan hojjechuu barbaadan viidiyoota hamma xumuraatti yoo hordoftan appilikeeshinii kanarraa viidiyoota nama 3 fi 4 wajjin hojjechuu kanneen akka diraamaa, baacoo garaagaraatii fi kanneen keessumoo kaartoona akka ijoollee fi namni guddaan itti bu'aa gootanii hojjetanii chaanaala keessan yeroo saffisaan guddisuu ni dandeessan. Kanaafuu viidiyoo kana adeemsaa hamma xumuraatti yoo hordoftan viidiyoo kanarraa wayii barattan jennee abdannaa. Kanaafuu ati Caalaa maaltu akkasitti tolfachiisee karaa si dhaaba yeroo arraatiif dhiirtii dhabama jirti jechuun beektu? Dur shamaraa ta'uu kophaa baate gudeedama jechuun nama dhageenye dhiirtiinis hogguu kophaa baate gudeedamu gagaltee jechuudha. Barri kun nu darbe ay nu darbe. Nama dhawus callis haasawaan baay'isin waan ani sin qofa deebisi. Eeyyan dhugaa keetti usuudhaan qaba. Bara darbee aangoo keessatti baay'achaa dhuftan. Bara kana immoo gaafa ayyaana dubartootaa kan jedhamu kan isin ilaallatu san biyya tokko qofa keessatti nama miliyoona 9 caaltanii argamtan. Kanaafuu barri dhiira lafarraa dhabamsiisa waan jiruuf jecha an usuun narra jiraachuu qabu. Dhugaa keetti baraa fi furguggee kan jedhanii jala bulan jiran. Kanaafuu baay'inni keessan nutti rarrus eegaleera. Mee inni kun akkamitti akka dalagu waliin haa ilaallu. Appilikeeshinii kana yeroo duraatiif hogguu gabbuuftee bakka kireet viidiyoo jettu tanarratti dhoofne mee kireet goona. Maal akka kireet goonu waliin ilaalla. Amma istuudiyoo duraa bakka TVdha tanatti bakka mallattoo TVdha tana dheenyee bakka tanatti baagiraawundii yookaan kana filanna. Baagiraawundiin kun akkam akka ta'e mee waliin haa ilaallu. Amma istuudiyoo yookaan baagiraawundii duuduuba keenyaaf barbaachisu maal mee ni ilaalla. Kanarra filannaa jennu amma maal goona hayyuu fi bakka gama jalaatti diimatu tana dhoofne namoota finna haa jennu. Asirratti garuu inni booda namoota as keessaa filanna. Bifa jaarsaatiin ta'uu bifa ijoolleetiin ta'uu as keessaa filanna. Waan duraan as keessaa hin qabne jecha kireet goona. Amma hogguu kireet goonu akkanatti ba'e namni kun asitti akkanatti ba'e fuula isaa yoo jijjiiru feeneezi bifa tokkoffaa kanarratti lammaffaa irratti hogguu dhoofnu yoo immoo dhiiraa fi dhalaa kan jijjiiru feetan taate meeltee jettu tanaaf feemileetii jettu tanarratti dhoofne amma meelii irra jira meelii irratti dhiibna yoo asii jijjiiru feetanis dhalatti jijjiiruu ni dandeessan gara bitaa kanatti dhoofitanii. Isaan kana immoo fuula isaanii jijjiiruudhaaf amma mee isa kanarra dha'een isa kana viidiyoo isa kana jijjiiraa deema. Mee fuula kanarra dhoofne fuula irratti hoggas baafnu zoomtee as dhufa. Zoomtee hoggas dhufee booda fuula jaarsaa fuula ijoollee itti bituuf fuula gurraacha itti bituuf yoo feetes inni kun akkanatti fuulli kun itti jijjiirama. Ni argitan jeyyada. Amma fuula jaarsaa amma inni kun fuula jaarsaatti deebi'ee jira. Yoonii fi gurraacha gooneesi akkasuma fuula gurraacha ni jira. Kan jaarsa gurraacha daawwalotaa ta'uu bakka daawwalotaa akkana. Kan ijoolletti yoonii fi deebisuu barbaadu taates gara gubbaa sanitti ol dachaane kana yoonii fi daawwalotti goone. Akkasuma fuula kanatti deebi'ee jira jechuudha. Walumaa galatti kan irratti yoonii faasbuun immoo kun rifeensa filanna. Kun ammoo kan itti aanu nyaara, kan itti aanu ija, kun ammoo manzara, kun ammoo kophee akkasuma waan kana itti jijjiiruu dandeessan yoonii immoo
akka dubbisaan akka inni dubbatu yoo hafeetan gootaniis bakka miseejii kanarratti dhooytanii ammoo bakka qubee yookaan afaan Oromoo kanatti yoo hafilatan taate innis itti barreessitanii haasofsiisuudha. Ani immoo viidiyoon tun akka gabaabbattu waan hin fedhuufin isinirraa xiqqeessu jira gara gubbaa kanatti bakka kaameeraa gara jalaa kanatti harakaata isaa yookaan adeemsaa jijjiiruu ni danda'ama. Fakkeenyaaf amma bakka kaameeraa gara jalaa kanatti yoo gabbuufne namtichi kun kanatti dhaabbata. Amma doktora amma filmii asirratti dhooyne gara xumuraatti akka namaa akkana ta'u yookaan akka nama gorsuu ta'u harakaata garaagaraa qaba jechuudha. Amma kanatti deemne akkas gara xumuraatti hogguu dubbii xumuree akkas kana waan garaagaraa isin akka irratti haasofsiisuuf deemtan irratti dhiifachuu ni dandeessa. Walumaa galatti amma viidiyoon akka gabaabbattuuf jecha mee kireet goonee bira kunna amma kireet nuuf haa ta'u waa hundaa'u egaa itti jijjiirannee booda amma kana qopheeffannee jirra. Kabiraattis fidachuu dandeenya nama lamaa sadii godhuu dandeenya. Amma isaa kana mee maqaatti barreessinee akka inni booda nu dhifneef kanas yoo nuuf goonu taate ni dandeenya. Amma immoo maqaatiif kanaas mee gamasitti itti yaalii goona waan ta'eef amma isa kana gara gubbaa kanatti dhooyne stuudiyoo geessina. Ammoo stuudiyoo keessa dhaabbatee jira. Yoo nuuf nama biraatti fiduu feenes akkasuma itti fiduu dandeenya. Itti fiduudhaaf ammoo itti fiduudhaaf gara jalaa kanatti bakka diimatu tanatti hogguu dhooyne nama biraa itti fiduudhaaf amma nama shamarranii tokko laallee itti hafennu yookaan dargaggeessa biraa tokko maddii dabalaa jennu. Amma kireet jettu irratti dhooyne tunamma akka shamarraniiti. Walumaa galatti bakka uffatatti jiraniif kan hunda waan irreefu isin garsiisuuf jecha amma irraa baanee akka inni bakka san dhaqu qofa taasisuudha. Akka reefu san geessina. Amma isii tana fuunee achi geessina. Namoota lamaan achitti nuuf qophaa'anii jiranii jechuudha. Namoota lamaan kana akka yaada keessaniitiin maal irratti akka qopheessitan isin beekaa waan ta'eef maqaalee yoo fedhan jijjiirtanii jijjiiruu dandeessan. Ammoo namoonni kun akka bakka wal jijjiiratu yoo kana fedhan taate bakka kana dhooytanii hangamas keessanii hangamana kaayuu dandeessan. Amma wal dura duubaan cumatti deebitanii wal moggaa akkasuma haan gara mirgaa haan gara bitaa kuni akka fedha keessaniitiin itti jijjiirtanii kanatti yeroo gubnu waan ta'eef mee kana dhiibnee walakkuma tana keenye gama gamana hogguu goone biraa kunnu gara jalaatti hogguu gabbuun immoo viidiyoon jara kana akkamitti haasofsiisuu dandeessi kan jiru bakka miisajii akka miisajii kana irratti dhooyne bakka miisajii kana irratti hogguu dhooyne ni ilaalla. Akkasuma ammaas eenyu dura dubbisuuf fedha kan jiru bakka diimaa kana irratti dhooyne mee kam dura dubbisuu feena khadiraa kana dura dubbisuu feena kanaatu zoomtee as bahe mee asirratti isa kana akka nama ni haasofsiisna akka keessummaatti haasa'u yookaan amma akka chaanala kana beeksisuu goona. Hogguu kattee isin fidee gara jalaatti ni argitan jeeyyaadha. Rekoordii irratti dhooyne alloo jennee hayyamni goonaa fi waan haaraa ta'eef jecha hordoftoota Gadaa Orootuu baga nagaan dhuftan isiniin jechaadha. Warreen chaanala keenya sabskiraayib gootan guddaa galatooma. Warreen ammoo hanqammaatti dhuftan anaa dhufu isiniin jechaadha. Yoonii fi akka kanatti bifa kaartoonaatiin yookaan ashaangullitti afaan Oromootti deebiftanii kan hojjechuu feetan taatan akka gara keenya dhuftan viidiyoo tana hamma xumuraatti yoonii fi daawwatan taate
chaanaala keessan waan akkanaatiin waan diraamaa baacoo garagaraa kaartoonaa ashaangulittiidhaan afaan oromootti deebiftanii hojjechuu dandeessan. Kanaafuu viidiyoo kana hamma xumuraatti hordofaa jechuun afeerraa keenyaa isinin jenna. Sagaleen isaa akkamitti dhagahamtu qajibu waliin haa ilaallu. Hordoftoota Gadaa Orootuu baga nagaan dhuftan isinin jechaadha. Warreen chaanaala keenya subscribe gootan guddaa galatoomaa. Warreen ammoo hanqammaatti faraqeessinaaf jira kana faraqeessinaaf yookaan immoo isa kana dura daawwattu godhullee dandeenya. Kireet viidiyoo goone akka isa kana gabbuufnaa jennu. Hordoftoota tiyya kabajamoo barnoonni har'aan tanaa asirratti raawwata. Barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.